Nijuken bari naga bara bari naga ala warri naga warra fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kurmi naga ala warri naga nor naga ya kawaki naga nugu ullan naga ulle bulla naga wagi robe ala tambaragu lendo mergete okolegu naga wagi nugu nor naga ya katisa ule naga elema gadi naga tisa naga ya banega nageni olega mijay karra mijay tana mijay ejen harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yooyyaa nageenya badhaadha sagantaan Qaanqee Show torbanitti guyyaa tokko gaafa nuti tole lama sadiis kanarraa qabadhee gama keessan dhufeera akkuma yeroo darbe waadaa isiniif seene har'as keessummaan qaba hayyoota Oromoo beektota Oromoo keessaa nama tokko kan ta'an Profeesar Ezekiel Gebissa isinii afeereen jira Profeesar Ezekiel Gebissa wajjin waa'ee artiif artistoota Oromoo wajjin marii goone jirra maarree osoo gama Profeesar Ezekielitti hin darbin dura biyya Faranjii kana keessa hiriyoota lama ture hiriyoonni kun Oromoodha biyya Oromiyaarraa mootummaa wayyaanee waliin baqatanii dararama hedduu keessa darbanii as dhufanii walii wajjin jiraatu kiraay manaa walqixa baasu walqixa nyaata hojjetu walqixa qallaba mana keessaa baasu walqixa mana qulqulleessu waan hundumaa walqixa godhu waliin jiraatu innaan guyyaa tokko rakkoon uumame hiriyaan inni tokko hojii hojjetee gala inni tokko mana jira inni mana jiru kuni taa'eedhuma qofaasaa kana yaadee amma gaa waliin jiraatanii horiinis argamtee jaalalli duraanii sun qaqabbanaa dhufte innaan gaafa hojiirraa galuu si jedhen har'a kaamni addaan ba'uu qabna atis hojii qabda anis hojiin qaba lamman keenya of dandeenyee jiraachuu qabna kanaaf narraa ba'ee jedhen inni hojii hojjetee dhufu kun baay'ee rifate maaluman si godheedhen sin danda'u narraa deemeedhen dhiisi obboleessa koo biyya ormaa keessa jirra wal malee hin qabnu rakkinni biyyaa nu baases tokkuma afaan tokko dubbanna aadaa tokko qabna saba tokko lammii tokko wal dandeenyee waliin hajiraannu yoo rakkina qabaadhallee maaloo dhiiseedhen hin ta'uudhen nan dadhabeedhen sin dadhabe kana booddee si wajjin jiraachuu hin danda'u narraa deemeedhen maal obboleessa koo dhiifama naa godhi dhiisi lakkii wal dandeenyee waliin jiraannaa jedhen hin ta'u jedhen sun deemuu qabdaa jedhen iyyee dhaabbatee kadhatanni kun maaloo narraa deemedha kadhate haa ta'u jedhen nan deema rakkoo koo garuu baruun barbaada namoota biraa wajjin jiraachuudhaaf rakkina kootu natti himte fooyyeffachuu hin danda'a waan ta'eef nan deema rakkina koo garuu natti meedhan rakkina kee akkasitti mu barbaadda jedhen maaloo natti meedhan nan dadhabeedhan kaalsiitu ajaa kaalsii keetiin dadhabe narraa deemeedhan sun dhaabbateetu ajaa kaalsii kootiis rakkisee nan dadhabeedhan saayinesii natti fide funyaan qabachuu man dadhabeedhan haa ta'u jedhen kan koo kaalsii tajaajiltee naan kaalsii naan hin jedhin kaalsii kee hin dadhabeedhan atoo kaalsii koo liqimsitee jedhen edaa isa immoo afuurata ja'a tokkoof tokko. sagantaa keenyatti gammadaa akka jirtan abdii guddaan qaba gama keessummaa koo har'aatu toon hin darbin dura galaanaa gaaromsaa wallee isaa keessaan tokko sana feera amala kee kan jiru galaanaa gaaromsaa young generation qubee generation nama walaloof yeedaloo ofii barreessuun nama salphuu keessa nama kennaa addaa qabudha wallee isaatti akka bohaartan abdii guddaan amala kee ashoreetoo miidhaga kee daandii qal'oo nama keessa kee warra kee amala kee ashoreetoo miidhaga kee daandii qal'oo nama keessa kee warra kee ilmaan saguu atu waame amala kee kaaniin qotee kaaniin meesee sanyiin facaafne daraaraan amala kee eenyu hamee caqachiise inna amboon duumessaahu amala kee beekii irraan qaqawweessa na jaalannaa nu murteessi amala kee ani fedhuun moo dabeessa amala kee waan ofiiko yaa obsa kee shaggaarirraa nama baasa kee warra kee amala kee waan ofiiko yaa obsa kee
kee shaggarirraa nama baasa kee warra kee. Baddaa gubbaarra roobee jiga karaa jubbee lolaani ilaalachaa sadee miilatti naraafamtii garaani jibaa qilleensi raasu jiga muunyoon eboo karsiise anoo jibbaa simbee kuulattu hitiiraan na barsiise muree mureen ijaaraa jiga akka bineensi hin seenne shoree akka bineensi hin seenne hatee hatee silaala jiga hatee hatee silaala shoree akka nagaan hin beekne. Farda birraa gammadaa abbaa makkootii maqaan wal dhabnee yaadda hin turree wal geenya haqaan salgan haroobbaa makoo iddoo gabaan qotanii durmanni keenya asoo gamootti jaarratanii gamoodha jaarratanoo. Biljigi bitee jimaani yaadarraato kawwee bittu gaafarooroo nyaachuu fataa warii dubbaa qabu namaa ifataa namni baara qabu kan konkonni faamuruumi kan kuntuunni qaara'ee booyaadarraane jalannaan jalluu sorooro jecha lafee daggalaa hojjese jettaafi jettuu geessuna yaadese kottee duudaa yaate kunno kottee duudaa yaate keessa yaadarraato lagarree dulloontu deeda hambaadhoo jetaa manaana jeelata seenaa qoradhoo boritti naanata humnaa dhaaba wakkatiini narraa turte wakkatiini yaadarraato na waammattu siinarreeda asa mee hubadhu asa hi asa asa mee hubadhu asa hi asa hi asa mee hubadhu asa hi asa hi asa mee hubadhu wallaka Miidhagakee daandii qal'oo nama keessa kee warra kee. Amala kee ashoreeto miidhagakee daandii qal'oo nama keessa kee warra kee. Manni keenya gara gooroo amala kee inni amma gaalittiidha. Wayyaa facaanatti kootu amala kee fuulleen gamaa gilintoodha. Wadii sorraa roobni roobe amala kee dirreen cinni loontu deeda. Tumaan kootu na laali amala kee sinarra usinarada amala kee waan ofiiko yaa obsa kee karaa bachoon nama baasa kee warra kee amala kee waan ofiiko yaa obsa kee karaa bachoon nama baasa kee warra kee jamaanulee gannaani sori mee akkamiin adeema barbuuca jaalalaati Chakasisi banana Abbichurra marmara Narraa dhumte kobeeko Turteef karaa hirtaare lafti Anoosuma abdiiko Eegee addaa taboonni jiga Lakkuu dhaltereen kontala Lakkuu dhaltereen Baraan wareeg salaanaan uto Baraan wareeg alaanaan uni Hadiyyoon fekeenko Garbuu qoteerran dhaqoo maaliif hamtaani kichuu otoo jirruu wal'abne naaf laaqalaaf damichuu saawwantu hoora dhugaa anoonnu kaarri tokko wal'arra aasi nafnu har'aa yoo taates rakkoo har'aa nu miitu rakkoon Waitulu ani adeertu yaadaraane lagdi moge marfataadha Salaanee du'aa gara fiicheedhana Sumallee isaa irra jidduu kana Karraanee komaaltu dhaane hawwiinee komaaltu dhaane yaadarraa sabbaanni shiikkataadha Onee jaalalaa mojibbaruu dhute jaalala jedhuu gommarfaanu fite Garaan jaalalaa na boo'e onneen jaalalaasis boo'e yaadarraa nu wallamna
yaadayini Yoga banne wajjin ollaa sirba Toonoo ta'ee maaltu obsan jibba Yoo milkoofne hammam geessi Yoga jeelas hammam geessi Yaadarraa too ayyaan abbaa koon dabiini Mee hubadhu Mee hubadhu Mee hubadhu Wallaka keessummaan koo har'aa Profeesar Isqeel. Profeesar Isqeelii wajjin har'a marii addaa qabnaa waa'ee artiif artistoota Oromoo irratti ilaalchiseeti. Hayyuu Oromoo isaaniin interviyuu gochuu kootti baay'een gammada. Profeesar Isqeel baga nagaan dhufte gama Qaanqee shootti. Baga nagaan dhufte. Yeroo baay'ee namooti kan ittiin si beekutu jira. Profeesar siin jira gaadhiifama akkuma yeroo biraatti hojii dubbannu namooti baay'een gaafan akkas jedhu waanan hayyoota keenya tuffadhu akka ittiin fakkaannee fi mari'anneeti. Profeesarummaan jedhaanii siin jedhaanii. Isqeel jechuu dandeessa rakkoon qabu. Ani profeesarummaan jedhaan waan si jiru sana ogummaa keessana irraa fuudhuu hin danda'u. Profeesar hedduun si galateeffadha. Mee sirba jaallatta baay'ee sirba jaallachuu duwwaas immoo miti waa'ee sirbaatiin wal fakkeessite yeroo baay'ee yerootti waa'ee Oromoo kana barsiistus argaan oola. Waltajjii lama irrattis argeera si'i maayikii qabatee wallisu hojii keenyas nurraa fudhachaa jirta. Mee sirba tokko nu jalqabiiti sana booda gara qophii keenyaatti deemna. Ati filadhu siin sirbaan. Isuma kanaan dura yeroo baay'ee dhageeffadhe waa malee nunni beerra yoo eegal natti tola sirba wallee Dooktor Alii Birraarra. Ati jetteef egaa waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna moggaa maaliif deemna moggaa. Rabbi moo namumaa kan seera jal'isee Waaqa moo namumaa kan seera jal'isee Haati keenya takka maaltu waddaan nu baasee Haati keenya takka maaltu waddaan nu baasee maaltu waddaan nu baasee.
harkaan ilmu diina ofii malee nutu ijjineesse eenyutu nu jaale eenyutu nu jaale. Rabbi maana mukaa kan seera jallisee waaqa maana mukaa kan seera jallisee. Haati keenya takka naatu akka nu baase haati keenya takka naatu akka nu baase naatu akka nu baase. Mee Profeesar yeroo baay'ee nan nagaa waa'ee Oromoo kana gaafa barsiistu uummata alagaallee artii Oromooti wajjin walitti qabdeeti kan barsiistu wallee Alii Birraa fa'aa kana Caaluu fa'aati wajjini. Artiin Oromoo kun guddina Oromoo yookiis immoo qabsoo Oromoo keessatti bu'aa inni buuse waliin mari'anna. Kan Oromoo duwwaatu hin ta'in lafa hacuuccaan jirutti lafa siyaasni isaa namni dubbachuudhaaf hin dandeenyetti waan garaasaa baasee dubbachuuf hin dandeenyetti dhoksaadhaan dubbachuun seenaa ilma namaa keessa waan jirudha. Oromoo keessatti garuu siluma isaayyuu aadaatu jira. Geerarsaan dubbata namni seenaas haa ta'uu aadaas haa ta'uu kan inni dhalootatti dabarsu walaloodhaanii aartiidhaanii jechoota adda addaatiin kuni Oromummaa mataan isaa yoo dhalootatti akka inni darbu kan godhu waan akkasiitiin hin yaadannu malee akkasitti nu barsiisu Oromummaa warri keenya yoo yeroo qabda ta'e waan akkasitti waa'ee kana waan anallee na ajaa'ibsiise waan waa'ee kana akkamitti akka Oromummaa warri keenya nu barsiisan. Ergitee bara 1830 keessa namoonni gabrummaadhaan qabamanii biyya Jarmaniitti galan jiru turan ijoolleen waggaa 14-15 akkasii karaa Misir keessa bahanii gurguramaniiti Jarmaniitti galan. Jarmaniitti warra galan sana keessaatiiti maqaallee qabu inni tokko waa inni katabe tokkotu jira. Waan inni katabe sana waggaa 176 dura afaan Oromootiin waa inni katabe dubbise. Waan sana garuu ani ijoollee ta'ee abbaan kun barsiisee ture. Akkas jedha waan isaa afaan ittiin bartaa, aadaa ittiin bartaa, Oromummaadhas ittiin barta. Maal jedhaa abbaan kun kan barsiisee walii deddeebisu gaa kottuun deemna maal nyaadhee maal nyaatiin na dhoowwatan maan dhaaniin dhaaneera eessa harma jala harmi maarsii roobe. Kun waggaa 176 dura namni naannoo amma jimba jedhamu kan isaatti qabamee gurguramee biyya Jarmanii Miunikitti galee waan inni katame waggaa 176 booddeedhaan arge. Kan hin jechuudha barbaade maaliif yoo jette kun akka kanatti gaa afaaniin waan darbuuf dhalootatti waan darbuuf utuu hin geeddaramin darba jechuudha. Wanta tokko illee hin geeddaramu. Kanaaf argaa dhageettiin seenaa Oromoo aadaa Oromoo dhalootatti eeguu dabarsu akka kanatti yeroo dabarsu geerarsaan weellisuudhaanii akka itti wanti darbu hin geeddaramu dhugaadhuma ta'eeti hafaa aadaan akkasitti darbaa afaan akkasitti darbaa Oromoo ta'uun illee akkasitti darbaa amantiin akkasitti darbaa qabsoonis kanuma siin jechuudhaaf hin jedhe qabsoonis akkaataan itti himamu keessumaa mootummaa gabroonfataa mootummaa abbaa irree jala waan tureef Oromoon waan bahatti asii achi gadi bahee dubbachuudhaaf hin dandeenyee fi aadaa isaa keessatti deebi'eetiti aadaa isaatiin walitti himata wal dammaqsa qabsoos akkasitti walitti dabarsa ture. Kanaaf qabsoon yeroo akka guddaatti ka'u isa dura aadaan immoo tocho'ee ture jechuudha. Qabsoon siyaasaa hin ta'in aadaadhaan itti uummanni wal baraa aadaadhaan walitti himata. Kana keessatti immoo keessumaa warri sirban warri walaleessanii iddoo guddaa akka qaban hubadhee waan hin jiruuf waa'ee isaa dubbadhaa jechuuf hin jedhe. Sorry,
waa'ee artii kana irratti qorannoo ati geggeessitu jira moo waanuma kanaan dura dudubbisterraa waan dubbatteedha waa'een artiin Oromoo kanarraa mee yoo qorannoo irra gahame yoo jiraate? Qorannoon darbee jiraan karaa kana boodanuma yeroo qabsoon keessumaatiif fincilli inni boodanaa kun inni fincilli xumura gabrummaa kan jedhamu bara 2014 jalqabee inni eegale yeroo jalqabu maalirraati dhufee maalirraa ka'ee akkamitti ka'ee kan jedhu gaaffiin tokko yeroo qabu dhimma waggaa 50ffaa Alii Birraas immoo waggaa 50ffaa kana keessatti yeroo inni kabajamu yeroo sanatti inni waa qorachuu jalqabe waa'ee Alii Birraa seenaa isaas katabuudhaaf jennee wanta yaalaa turreefititi yeroo sanan itti eegalee jechuudha. Kanaaf sirba Alii Birraa kana keessumaati tokkoon gaafan qoradhu hamminni sirbe hundumtuu waggaa 40 guutuu hamminni sirbe yeroo sana waan ilaalchisudha. Yeroo inni itti sirbe suni haalli Oromoo waan keessa turettidha. Fakkeenyaaf yeroo baalee fincilli baalee ka'ee waan sirbee qaban yeroo sana kan lafa dhabee horii saamamee kan roorroo jibbee gaaratti game maal jedhamee maal herregame jedhee kan inni sirbe bara sanadha. Gaafa inni rukutamu immoo obsiyaa onnee obsan warra oomanii kan jedhan sirbe akkasittiin uummatatti dubbata ture jechuudha argitee. Isa booddees immoo bara dargii waan adda addaatu jira. Yeroo sana ilaalchisee akka inni ta'e boodanuman qorachuudhaaf isaatti deebi'ee dhimma mataa kootiif waa katabuudhaaf utuu hin ta'in waan isaatu natti tolee jennaan keessumaati immoo fincilli ammaa kana irratti artistoonni kunii uummanni akka inni walitti dubbatuuf wal dhagahuuf walitti hidhamuuf waan isaan godhantu baay'eedha. Gartee afaaniin walirraatiif fagaatee ture Oromooni garuu warri artistoonni kunii akka isaanitti walitti uummata kana fidanii akka isaanitti uummata kana tokko godhanii ammayyuu yeroo dheeraan instituutiin irratti ijaaramee waan qoratamuun irra jirudha. Kanuma dhagaa Oromummaa wal barsiisuudhaan Oromoon wal baree of baree akka nama tokkotti ka'uudhaaf danda'uu isaa irratti fi artistoonni kun waan gumaacha isaan kennan kana hin jedhamu akkuma hin jedhe konferensii guddaa irratti qopheessuu waan barbaachisudha kun. Profesor kantatan ya kabarnoota qabdan Profesor kantatan amma salphinni keessan waamin saarmee odiddan isi waaman biyya keessaa nu barsiisaaf isin eegan. galatoon Professor Kabraa gaama waa'ee makana wajjin wal qabatee wanti jiru akkuma ta'e artistooti kun bu'aa bahii guddaa keessa darbanii
qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uummata Oromoo keessatti hawaasa Oromoo keessatti shoora guddaa taphatan. Akkuma kana immoo artistoonni Oromoo rakkinni itti baay'ata dararamatu itti baay'ata ni beela'u ni rakkatu biyyaa ba'u biyya lagaa keessattis rakkina gurguddootu irra ga'aa jira. Warri du'an illee harka diinaatti du'anis hedduutu jira akka Eebbisaa Addunyaa fa'aa hedduu isaaniitti maqaa dhadhee fixuu hin danda'u Usmaayyoo Muusaa fa'aa Maaramee fa'aa. Mee rakkoon uummata keenya biraati immoo artistoota biraati. Artistooti kun hammoonaa hojii gurguddoo kana hojjetanii inni isaan beela'aniif. Egaa yeroo adda addaatti rakkoo adda addaatu jira waan kana keessa. Yegguu duraa yeroo maal jedhu isa kirrii maal jedhan kana kirrii gaafa gurguramu yookiis shaqlaan gaafa gurguramu namni beekes bituudhaafis hin danda'u ture. Kanaaf artistoonni Oromoo bu'aa tokko illee argachuudhaaf hin dandeenye yeroo sanatti mataa isaaniitiif tokko naa jedhe kana yeroo sanatti namni bituudhaaf illee hin danda'u yoodhuma namni warri magaala keessa jiru Oromoo hin ta'in bite malee sirba aliifaayyuu bituudhaaf humni isaa hin turre jechuudha bara sana keessatti. Yeroo ammaa kana keessatti immoo rakkoon warra weellistotaa keessumaatiiti. Rakkoon isaa teknooloojiitu rakkisee jira jechuudha. Akka duriitti CD irratti maal irratti baasanii gurguruun hin danda'amu. Sirbi digitalaayizii ta'eera kanaan daddarbaa. Rakkoon uummata artistoota Oromoo irra gahe karaa kana artistoota kan biraa kan biyya Ameerikaa irra yoo gaheera. Maaliif sirbatu daddarbuu danda'a utuu kirrii isaa duwwaa harkatti qabattee hambifachuudhaaf hin dandeessu. Sadaffaan immoo Oromoonni baay'ee yeroo sirbanii yeroo weellisanii gara caalu kan isaan weellisanii waan roorroo uummata kanarra ga'eedha. Baay'een isaanii kan lafatti dhiisu hin jiru. Ofuma waan jaalalaa duwwaa kan sirbeetti dhiisu hin jiru. Hundumtuu hin himata. Sababii kanaatiif isa kana kan bitachuudhaaf barbaadu cross over wanti jedhan jedhamini isa bira darbee Oromoo bira darbee uummanni gara biraan kan qabeenya qabu bitachuudhaaf hin danda'u. Maaliif achi keessa waan jiru suni siyaasa akka ta'e hin beekaa jechuudha. Gara caalugaa artistoonni keenya ammallee keessumaati waggaa lamaan sadan darbe keessatti walaloon isaan baasan sirbisaan sirban hundumtuu waan qabsooti. Waan qabsoo kun immoo qabsoodha. Wareegama baasaadha jiru. Wareegamadha kun filataniiti itti lixanii qabsoo uummata isaaniiti jedhanii itti lixanii kan wareegamni isaanii immoo tola ta'uu isaati. Tola waan irraatii boobatan waan isaan hin qabnedha. Jechuudha. Garuu akka kanatti hafuun irra hin jiru. Akka kanatti hafuunis hin barbaachisu. Jalqaba kan artistoonni gochuun irra jiru gurmaa'uudha barbaachisa. Karaa kana itti barbaaduudha. Uummanni keenyas immoo yoo sirbi tokko bahee sirba dhaggeeffata malee ergaa isaa keessa gadi bu'ee dhaggeeffachuudhaaf hin danda'u. Kana barsiisuun irra jira uummata keenyas. Uummanni keenya hubachuu danda'utu irra jira. Gaafa inni hubatee hin dirmata. Dirmachuu danda'a uummanni keenya amma qabeenyas uummata baay'ee qabnaa kan kana bituu danda'us hin dandeenya garuu hubachiisuudhaa fi gurmaa'u ergee gurmoofne booddee uummata keenya barsiisuu rakkoo isaaniis yeroo adda addaa irratti rakkoo artistoonni kun irra gahaa jiru kanas himuu yaadachiisuu yoo kana goone inuma dirmata uummanni keenya akkuma ammallee dirmate waan kan biraatti jedhee kana yaada karaa kan koo.
Guddina artii keenyaa keessatti yeroo ammaa teknooloojiin akkuma jette uummata Oromoo artistoota Oromoo duwwaa miti artistoota addunyaa irratti iyyuu rakkina uumaa jira. Garuu artistoota kana immoo karaa ittiin tajaajilan karaa biraatu jira. Amma biyya keessatti yoo ilaalte artistiin Habashaa tokko wallee tokko baase yoo ta'e meettaa biiraa fa'aa goorgis fa'aa maal fa'aa kanatu jara ispoonsara godha horii gurguddaadhaan. Artistoota keenya garuu hamma yoonaatti ispoonsara godhan. Guddina artii keenyaaf immoo kun gufuu guddaa taataa jira. Namni yoo xiqqaate waggaatti artistiin tokko sirba qeenxee tokko gad hin gallakkisa maleessa sirba qeenxeen sun iyyuu intarneetii fa'aa duwwaa irraa argama. Namni intarneetii hin qabne dhaggeeffatu. Tarii mana dhugaatii fa'aa keessatti yoo banamee achitti arge malee kaasettii bitees dhaggeeffachuu hin danda'u. Kun gara fuula duraatti artii keenya irratti miidhaa hin geessisu kababa biraatiin immoo guddina artii keenyaaf uummanni Oromoo maal gochuu qaba akka ija hayyuutti. Artiin akkuma jirutti yoo nama waa katabus yoo ta'e kitaaba kataban yoo ta'e wallisuu bu'aa dinagdee hin qabu. Kun dhugaadhuma yeroo namoonni warri waa gurguddaa godhan Sheekspiir fa'aa yoo jette iyyuu galiin isaanii yeroo sanan jiraatanitti baay'een ture. Artiin bu'aa baay'een qabu yoo deeggarame malee. Rakkoon kun inuma jiraata jechuudhaaf hin jedhe. Rakkoon kun artistoonni warra sammuudhaan yaaduu dhaban. Waan garaa namaa keessa jiru warra namaa dubbatanidha. Artistoonni waan namni jechuu hin dandeenyetti sii dubbatu. Isaan bu'aa hin qaban akkuma hallettu bu'aa karaa dinagdee baay'een argatan. Artistoota keenya garuu deeggaruudhaaf wanta jalqaba sitti hime tokko jira. Waan uummata Oromoo kana keessumaati dhiyootti waanan hubadhe karaa kan kooti waanan hubadhe waa'ee uummata Oromoo bahaa jedhu dhihan jedhu kaaban jedhu kibban jedhu uummanni keenya yoo waa hubachiiste hinuma dirmata. Kanaaf hubachiisuu uummata keenya barsiisuu rakkoo kana ga'e karaa adda addaa kallattii adda addaatiin barsiisuudha barbaachisa. Yoo barsiisne Makanya gurmaa'uu barbaachisan nan siin jedhe jalqaba irratti iyyuu taanaan waa gurmaa'uu artistoonni biyya keessaati Oromoo writers kan jedhanii nan beekan jiraachuunsaa akka artistootaatti garuu karaa isaan itti gurmaa'an waan jiru natti hin fakkaatu amma ammaatti akkan qoradhettis akka beektuttis gurmaa'uudha barbaachisa. Dhimma artistootaa kan uummatatti beeksisuudhaaf barsiisuudhaaf gurmuun tokko jiraatee akkuma ammaan eeggatu gochaa jirru kana uummanni yoo hubate uummanni akka inni dirmatu yeroodhaan immoo waa tokko qopheessinee kallattii adda addaatiin yoo qopheessamee miidiyaa adda addaatiin waa'een kana ganaa galgala yoo himamee waan artistoonni godhaa jiran kunis kan mul'isu carraansaa yoo argame uummatni keenya numa dirmataa artistoonni akkuma kanatti hafuudhaa fi dirqamni irra hin jiru geeddaruudhaaf hin danda'ama kun murannoodhuma. Namoota tokkooti barbaachisa. Sababa immoo uummata barsiisuu, dammaqsuu, hubachiisuu
isa booddee ilaaluudhaan akka inni dirmatanii gaaffii tokko illee sammuu keessa hin jiru akka uummanni Oromoo dirmachuudha danda'a. Akkasitti hafuun sirrii miti geeddaramuu qaba. Hedduu galatoome Profeesar Ezekiel. Mee sirboota akkuma sila jedhee sirbootan jaallattaa waa'ee sirbaa kana utuu hin gudunfin dura sirba keessa kee jiru tokko amma ammallee sirbisii jedhee sirakkisuurraa daawwattoota keenya kan hafeerru sirba keessaa filadhu sirba tokko. Gullalleen kan tufaa gaara bichuutti turii galaana finfinnee marsee sila akka jaalalaa walirraan fagaannu jarannu fageessa kan jedhu. Hacaaluu Hundeessaa. Daawwattoota keenya wallee Hacaaluu Hundeessaa kana booda walitti deebi'e. Dambane no adambo mali soreti ada sore irpani rabu sakabai sekani kan gargar nu bata anjarai ogalaletia kotiyo na bandida yadida harkutaki Ogalaletia, korra baranda dabe, murma ke jalattanesa. Ogalaletia, sulul talonin tiksu, darabatti galchina. Ogalaletia, yoman ufesi akka, ansirra fadon jiran. Malan jira yaga, malan jira cacab sena nyate jiran. Anin jiru yaga anin jiru kute na nyateti kote nami chisani darbate yaga kote nami chisani darbate rafem bulu nami warma abdate yaga malan jira chachap se na nyateti Dambane no adambo male soreti ada sore irpani rabu sakabai sekani kan gargar nu bata anjarai Ogalaletia farda sida katani sida dabale Ogalaletia
daaganu daangeessanii barri ture buulee hoggalaaleetiya waddeessi jiraa gubee amborraa calaqqiisi hoggalaaleetiya narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe maada nafee maada nafee akka daane maada nafee caccabsee na nyaatee lafee anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee turi cuwaa jetti simbirroon halkanii yaga cuwaa jetti simbirroon halkanii nama garaan dhaane namamuun arganii yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jiran maalan jira maalan jira yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jiran anin jiru yaga anin jiru kukkutee na nyaatee turi kotee nami ciisanii darbatee yaga kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waan ormaa abdatee yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Profeesar Isqeel hedduu galatoomii ulfaadhu daawwattoonni keenyas wallee caalutti akka bohaartan abdii guddaan qaba. Amma waa'ee aartii xumureerra mee walakkeessa waggaa osaan waggaa kana magaalaa Osloo keessatti ta'e irratti akkam ture wanti saganteeffattan namoonni akkasin barbaaddanitti galmasanii geera. Egaa abbaan waan ofiisaa hin xinneessu akka nuyi waan lafa keeyanne qabna waan ittiin ulaagaa ittiin waan goone sana ta'eera moo hin taane jennee ilaaluudhaaf itti kaane. Kana keessaatti tokkoffaa nama dhimma kana maaliif wanti sun social media and social movements jedheeti yaada sadiitu achi keessa jira ture. Tokko waa'ee hoggansa qabsoon Oromoo kuni hoggansa qabaachuusaa hoggansa maal akka ta'e lammata immoo transnationalism kan jedhu qabsoon kun inni biyya keessaatiif inni bakkee karaa maalii wal qabataa walirraas immoo gargar baha jedha. Sadaffaan immoo quest for transformation jedha. Waan Oromoon geeddaramsa Oromoon akka inni dhufuuf barbaadu maal kan jedhu sadan kanarratti akka mari'atamuuf ture. Kanarratti akka nuyi yaadnutti tokkoffaa qabsoon Oromoo qabsoo xumura gabrummaa inni jedhu kun maqaa kanatti baasee nama sirriitti hubatedha waan ta'aa jiru. Qabsoon akkasii biyya Afrikaa keessatti ta'ee hin beeku sababii adda addaatiitiif. Sababii adda addaa sana keessa hin deemu kana keessaatiiti wanti amma social media yookiis digital media kan jennu yookiis new media warri jennu kuni gumaacha hedduu akka isaan godhan yookiis immoo meeshaa uummanni dhimma itti guddaa ta'anii qabsoo kana keessatti akka isaan iddoo qabatan waa'ee akkuma artistotaa dubbanne teknooloojiin yeroo hundumaa fincila uummataa hin gargaara. Teknooloojiin kanuma hojjeta. Ergii gaafa Johannes Gutenberg waan ittiin maxxansan kana printing press ergii inni ijaare jalqabee yaada uummataa babal'isuuf facaasuudhaaf uummata tochoosuudhaaf teknooloojiin dhimma itti ba'eera. Teknooloojiin amma nu ittiin deemaa jirru kun immoo digital media kan jedhamu kana keessatti qabsoon Oromoo akka kanatti qindaawee mootummaan illee bira gahuu dadhabee qabsoo guddaa akka gaariitti qindaawee addunyaa ajaa'ibsiise kan ta'u keessatti waan godhe qaba jenneet waan yaadne irratti nama biyya lafaa addunyaa kana irratti beekamte karaa internet biyya warra guddataa jiran keessatti kitaaba baay'ee kan katabde mootummoota gamtummaatti ta'u karaa TED Talks ta'u kitaaba isheen katabdee ta'u biyya lafaa irratti namni akkasiitii kan beekame hin jiru. Iseen waamamtee dhuftee akka keynote speaker dubbachuu duwwaa miti uummata keenya wajjin haasoftee gaaffii adda addaa nu gaafattee nu dammaqsitee dhumarratti immoo Oromoo kana jaallattee deebite isheen illee ofuma isheetiitiin jiru. Oromoon uummata warra haaromee renaissance people nuun jetteeti deebite. Kuni gaafa sana dhufuu ishee duwwaatu hin ta'in sababii isheetiitii fi naannoo kanarratti teknoolojii kanarratti hariiroo teknoolojii kanaaf qabsoodhaa wajjin wal argu kana keessatti warri beekan hundumti sababii ishee irraa kan ka'e waa'ee Oromoo kana hin baru jechuudha. Nus immoo gaaffii isheen nu gaafatteen qeeqa isheen gooteeni
akkaataa wanti kun irratti qoratamuu qabu irratti baay'ee dhatitii irratti barumsa guddaa irraa arganne jechuudha. Kan immoo namoonni tokko tokko yeroo dubbatan akka yaadutti akka hojii ijoolleeti jedhu gaaffiin ergii qabsoonii Arab Spring jedhamu kun ergii ka'eetii booddee yuunivarsiitii keessatti karaa kana irratti qorannoon iddoo adda addaatti godhamaa jiru keessatti qabsoon Oromoollee iddoo maalii akka qabu iddoo akka hin argatuuf waan goonee fi baay'ee itti gammanneerra nuyi. Waan nuyi gaafa namni hamma barbaannu caalaa nu dhufeera laftitti walgeenye lafa gaariidha ture nyaata akka gaariitti jira ture namni utuu hin deemin yeroodhaan jalqabnee yeroodhaan finnee kana hundumaa yeroo laallu galata guddaa qabu warri Oslo keessatti kanarratti nu gargaaranii nuyi karaa ulaagaa lafa keewwanneeni waan yaadnu caalaatu nuu ta'e jennee yaadnu. Inni kan waggaa eessatti geggeeffamama? Washington DC'tti geggeeffaman immoo. Guyyaan isaan murtoofne inni immoo. Murtaa'e gaafa 20 Julaay gaafa 28 hamma 31 ta'uu isaati. Hayyee Profeesar hedduun si galateeffadha. Mee haasaan dubbante keessatti xiqqoosee waa'ee sooshaal miidiyaa kanarratti kaaftee turte. Anallee chuma irratti waa si gaafachuu barbaada. Sooshaal miidiyaan kun yeroo ammaa kana namooti baay'ee waan yaaddesse fakkaata. Namoota cufatanis argaa jirra. Akkamitti ilaalta akka ija hayyuu tokkotti waan sooshaal miidiyaa keessatti deemaa jiru ammaa kana? Waliigalatti akkasuma jiran sooshaal miidiyaan etiksiin isaa hin baramne amma argite. Waanumtallee safuudha qaba. Yoo medisinii ta'ee waan hundumtuu safuudha qaba lafa safuun isaa hin baramne inni kun. Oromoo duwwaatti tun ta'in lafuma hallatti iyyuu safuun isaa hin baramne utuu safoos qabaatee kana dhagaa seerri isaas jedhamee seera akkasiitiin itti dhimma baata jetteeti immoo akkaataatti dhowwitu hin qabdu. Maaliif ammayyuu taanaan daangaan siyaasaa jira. Political boundary jechuudha. So poolisiin Ameerikaa keessa jiru waan Raashaadhaa sitti ergamu dhowwuudhaaf hin danda'u. Kanaaf utuma seerri isaa iyyuu qaba jiraate. Utuma safuunsaa jiraate iyyuu akkaataatti hojiirra oolchan hin beekamu. Maaliif yoo naan jette kuni teknoolojii haaraadha. Teknoolojii haaraa kana itti dhimma bahuudha jalqabne malee irratti fayyadamuu jalqabne malee seera maaliitiin akka bullu immoo seerri isaa hin baane utuu seerri isaa jiraates immoo akkamittiin akka hojiirra oolu poolisiin isaa eessaa akka dhufu hin qabnu. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti abbabbaadhumatu kun namni maal naan jedhe jechuurraa kan ka'e yoo dhiise malee dhowwuudhaaf hin danda'amu. Namni maal naan jedhaan immoo akka hin jiraannetti maqaa dhokataadhaan deemuudhaaf hin dandeessa. Maqaa dhokattee deemuudhaaf hin dandeessa. Baramuun hin danda'amu eenyu akka ta'e. Garuu dhokattee dubbachuudhaaf hin dandeessa. Sababii kanaatiifiti gara caalaatti wanti nama hin gammachiisne keessatti ta'aa jira. Kuni garuu waan nama naasisus ta'uu irra hin jiru, waan baay'ee guddaa gochuus irra hin jiru. Maaliif namni tokko iddoo tokkooti waan inni jedhe si'a 10-20 gaafa darbu waan guddaa fakkaatanitti mul'ata malee arrabsoon gamanaa gamasii dubbatan waan baay'ee miti kan waanuma wajjin jiraachuun nurra jiru kan nu gochuun nurra jiru teknoolojii kanatti attamitti dhimma baanee waan gaarii ittiin godhachuu dandeenya kan jedhu dhimma itti ba'uudha malee waca gamanaa gamanaatti wacanii fi yeroo baay'ee iddoo kennuun waan guddaa natti hin fakkaatu.
Hedduu galatoon Profeesar. Gaaffii uumaan siif qaba karaarra deemaa jirtaa dhiifama naa godhi yeroo kee gubuudhaa fi haalli qabsoo Oromoo immoo booddana kana ergi hiriirri biyya keessaa qabbanaa'ee qabsoon waan dhaabbate itti fakkaate namoonni waan abdii kutatan fakkaata. Gama birootiinis waa'ee waluma kanuma wajjin kan wal qabatee jiru tokko waa'ee tokkummaa dhaabolee Oromoo kana Oromoon yeroo qabsoon biyya keessaa finiinee jiru kanatti baay'ee eegaa ture wantichi akka fincaan gaala dudduubatti harkifachaa jira. Waa'ee kanarraa maal nuun jetta akka ija hayyuutti? Qabsoon Oromootti fufaa jira. Karaa lama sadii yoo ilaalte. Lafa turre irraa yookaan ilaalle lafa turre jechuun waggaa 40-50 irraa yookaan fagoo deemne. Yommuu sadii kanas yommuu ilaalle qabsoon waggaa tokkoof walakkaa ji'a 14 utuu walirraa hin citin waggaa lama immoo walirraati xinnoo ishee walirraa citee kan nuyi agarre bu'aa gurguddaa buuseera Oromoodha. Mootummaa jigseera. Mootummaa Oromiyaa jigseera. Komaand poostiidhaan bulaa jira. Mootummaa federaalaa garmalee raaseera. Biyya Itoophiyaa sana keessatti dhimma Oromoo ajandaa isa guddaa godheera. Oromoon eenyu akka ta'e agarsiiseera. Bu'aan inni godhe daangaa iyyuu hin qabu. Inni amma yeroo ammaa kana keessatti xinnoo laafeera kan jedhamu akkas jechuun laafeera jedhamee kan dubbatamu akka barreen gaddaa torbaniin guyyaa guyyaadhaanii hiriira namni ba'ee du'aa hin jiru jechuurraa kan ka'e. Kuni geeddaramuu turre jira. Ji'a 14 turuun isaayyuu waan addunyaa ajaa'ibsiise. Ji'a 14 turuun isaayyuu. Ammayyuu immoo taanaan qabsoon Oromoo gaaffiin Oromoon kaafate sun utuun deebi'aa hin jiru. Yeroo ammaa kana keessatti mootummaatu of dadhabsiisaadha jira. Karaa dinagdee of dadhabsiisaa jira. Karaa humna waraanaa of dadhabsiisaa jira. Biyya lafa fuulduratti of taajjabsiisaa jira. Utuu inni of balleessaa Oromoon ka'ee waan fincila ba'uuf hin qabu. Ammayyuu taanaan mootummaan akkamittiin godhee gaaffii Oromoo kana waan deebisu akka itti fakkeessuudhaaf ammallee har'allee hojjetaadha jira. Sababii kanaatiif qabsoon itti dhiibaadhuma jira bifa geeddarate malee. Warri fincila sana akka sanatti tochoosan hundumtuu biyyuma keessa jiru. Warri akka sanatti tochoosan biyya keessaatiin baane Oromoon miliyooniin 50 biyyuma keessa jira. Warri mana hidhaa jiran qabsootti jiru. Keessaatii bahan itti caalaniiti gadi ba'aadha jiru. Qabsoon Oromoo itti fufaa jirti malee hin laafne. Tokko naa jedhe. Isa lammataa immoo waan siyaasaa sinnatti naan jette isas karaadhumatti barbaaddataa jira Oromoon. Akkamittiin akka walitti qindaawanii Oromoodhaaf uummata Oromootiif akka sagantaa dhaaba isaaniitti hin ta'in akka fedhiidhaaf hawwii Oromoo waliin hojjechuu akka isaan itti danda'anii karaan itti barbaadamaadhuma jira. Karaa kanaatiif waan tokkummaan isaa laafe hin qabu innis itti jabaataadhuma jiraan jedhan. Hayyee Profeesar Ezekiel hedduu si galateeffadhaa dhumarratti gaaffiif deebii har'a waliin qabna sumarratti raawwadhaa garuu ergaa uummata Oromootiif dargaggoota Oromootiif qabsaa'ota Oromootiif walumaa gala uummata Oromootiif qabdu dabarfachuu dandeessa. Uummanni Oromoo uummata kutataa, uummata guddaa, uummata mirga namoomaatiif iddoo guddaa qabu. Keessumaati immoo uumaa waaqaatiif keessumaa namaa kabaja guddaa kan qabu uummata biyya lafa ajaa'ibsiise waan ta'eef ammallee akka kanatti karaatti jalqabe sanatti itti fufuudhaa fi murachuudha qabaa itti fufuudhatti jira. Waan guddaa ofii godhateera, tokko ta'eera, tokkummaa isaa agarsiiseera, ammoo itti jabaatee itti fufuudhumatu irra jira qabsoo isaa kanaa. Ergi jalqabeetti iddoo xumuraatu nu ga'een gara booddeetti hin deebi'u hajabaan nuun jedha hundumaanillee. Profeesar Ezekiel hedduun si galateeffadhaa horii bulii yeroo waliin qabaannetti guddoon si galateeffadhaa naaf jiraadhu guyyaa biraa immoo sagantaa biraatiin walitti deebina yeroo gaarii qabaadhu. Akkaataa itti uummata kana tajaajilaa jirtu baay'ee na gammachiisa kanaaf galatoome guyyaa har'aatiif adda wanatti waan na waamteef. Ulfaadhu Profeesar Attis. Isinitu beekaa warra gubatee argee warra gabrummaarraa hifatee wareegee. Isinitu beekaa warra gubatee argee warra gabrummaarraa hifatee wareegee. Isinitu beekaa warra gubatee argee warra
hifatee